Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaa. Balchisina takka ani akka dhuunfaa kiyyaatitti akka Nasree Aanoleetitti masoona kana geettu nu nyaatte dhee yaadeen beeku. Ibsi akkas fokkatu Oromotti takkaa gadi baa jedhee yaadeen beeku. Bar alaabaan adda bilisummaa Oromoo keetii miti nama naan jedhurra alaabaan adda bilisummaa Oromoo tajawaariitii miti nama naan jedhurra akka Abiyyi san nama xiyyiitiin dhaheen ajjeesu naa wayyaa. Kun jiraasi ajjeesa. Laal Oromoo jidduutti nagahatu jira kabajatu jira. Namni kaleellee Oromoota namataa waliin dhaa ture warruma nu hooggana jedhan warruma nu adda duree jedhan warruma nuti afoo jirra nuti isiniin deema jedhanidha. Warruma nu isin hoogganna jedhan kanaadha. Warri waliin dhayamaa ture ammoo ummata miskiin akka kennaa kana ka ajandaan kennamaafii ture. Oromoon laal jecha takkitti bichaa jedhee goolama. Hayi carraa Oromoo wayi carraa Oromoo maaluma kenna kun maaluma wallahi homaan taan gantuun gantummaa ofii gadi baatee lallabataa jirti. Hinaaftuun hinaaffaa isii gadi baatee lallabataa jirti. Namni qabsoo Oromoo kanarraa yuutarni godhee uf duuba deebuu barbaadu uf duuba deebi'aa jira. Kanaa ala ta Oromoo oluma abadan. Ta Oromoo oluma Oromoon ima bilisoomti. Oromoon ima rakkoo kana keessaallee baati. Oromoon ima salphina kana keessaallee baati. Namni gabrummaa keessaa bahu bar uf baruun qofti gahaadha. Uf beekuun qofti gahaadha. Oromoon Oromoo ta'uu isaa gaafa bare. Qeerroon Oromoo kun lubbuu isaa tanarra Oromiyaa gaafa jaalate ta Oromoo oluma. Kenna kun maali? Carraan kenna kun maali? Bara mara hin jedhina dhiisaa ofirraa. Ka barbaade duubatti adeemu, ka barbaade afotti adeemu, ka barbaade bitaaf mirgatti adeemu, isa qajeelaa deemu, isa daandii sirriirra deemu, isa amaanaa gootota ilmaan Oromoo qabatee deemu waliin hin hiriirra kadide ammoo dhiibnee of keessaa baasna. Kanaan ala Oromoon homaa hin taane. Oromoon har'allee kabajaa qabdi. Oromooti yaa haa tolu. Oromoon har'allee naamusa qabdi. Oromoon har'allee jaalala qabdi. Oromoon har'allee tokkummaa qabdi. Har'allee Arsii, Wallaggaa, Shawaa, Gujii, Harargeen, kutaan Oromiyaa, Walloon guutuun isaa nagaa waliin jiraatti. Oromoo akka Oromootiin rakkoo qabnaa nuti. Du'a walii gammannaa, beela walii gammannaa, rakkoo walii gammannaa. Yoo Wallaggaa namni du'u booyaa hin jirru, yoo Baalee namni rakkatu booyaa hin jirru, yoo Walloo du'u booyaa hin jirru. Kana jechuun bar tokkummaa Oromooti. Tokkummaa qabna. Warra tokkummaan barbaanneef warra tokkummaa fiduu hin dandeenyetu nu jeeqaa jira. Hayi carraa Oromoo jettanii rabbitti hin safina. Oromoon tokko. Oromoon carraa bal'aa qabdi. Oromoon beekumsa gahaa qabdi. Oromoon beekaa hedduu qabdi. Carraa guddaa qabna. Beekaa qabnu ol jabeeffatuu fi waliin dhaabannee utubuu qofa malee kan nurraa eegamu. Carraa Oromoo jennee waan rabbitti illee ammaarrarru hin qabnu, waan Oromootti illee tamaarrarru hin qabnu. Wanti nurraa eegamu nama Oromoo fayyaduu fi hin ta'a jennee itti amannu qofa ol baafatudha. Isiniin jedhaa namni aare waa baay'ee jedhuu danda'a. Namni gubate waa baay'ee jedhuu danda'a. Dhugaa dubbatuudhaaf akkanaan waliin dheeyne akkanatti hin dheeyne hirrifannee achuma kaa hin dhufa hirrifannee hin gaddinee hamilee keenya nu cabee masoo saalfannee jecha keessa namni waa dogongoruu danda'a. Afaan keessa namni aaree waa dogongoruu danda'a. Jechi hin taane afaanii nama bahuu danda'a. Awwaan danda'een haga ammaatitti amala kiyyarraallee nama jecha badaallee dubbatu miti. Waan danda'eenillee jechoota afaan kiyyaa ba'an uf qoxxobaatuma haasa'e uf qabaatuma haasa'e jedhee yaada. Hundaafuu akka seera aadaa Oromootiif naamusa Oromtichaatitti wanti jechaan dogongoree yoo jiraate jecha safuun eegganne wanti dubbadhe yoo jiraate dhiifama naa godha. Abbichuu duukaa hiriira. Atuu ka waliin hiriirte Goojjami galtee maal si faana hiriirraa mi? Warra bilisinnaa kun nama galiirita. Nama kofalchiisanii beektaa yeroo tokko tokko nama kofalchiisanii. Isa waliin yoo hiriire guddattu Gondar wayim Goojjami madhaqa mee sadaqa jannata rabbii kam gala. Oogin maal godha maal bu'aan buusu maal inni hundaafuu qoosamaaf jedhee akkasii Oromootiyaa rabbi tokkummaa nu haa kennu. Hawaasa keenya tokkummaa isaa jabeessinu. Biyya keessaa fi biyya alaatitti uummanni keenya kan rakkate hedduutu jira. Keessattuu biyya keessaatitti rakkoo roobaaf caamaa, rakkoo waraanaa, rakkoolee garaagaraatiin
rakkoolee garaagaraatiin rakkoo hedduutu jira waan ta'eef waan dandeenyu keessattuu qarqaarsa irratti haa goonu. Qarqaarsa irratti wallahi qarqaarsi murteessaadha. Mee ilaala nama rakkate tokko beelaa tokko nyaachisuun bar siifillee boqonnaa sammuuti. Haadha rakkatee buna waan bittuun dhabde takka buna bituufiin. Nama uffata hin qabne uffata bituufiin. Nama qalamaaf dabtara ijoollee isaatii bituu hin dandeenye qalamaaf dabtara bitanii kennuufiin faayidaa guddaa qaba. Oromooti bakka jirtan keessattuu warroonni diiyaasporaaleen biyyoota arabaa garaagaraa irraallee warri jirtan akkuma wal beeytanii akkuma naannoo irraa dhuftaniitiinu akka hawaasaatitti yoon ta'an akka dhuunfaatitti namoota rakkatan hedduutu jira haa qarqaarru. Wallaahi biyya keenya keessa qaala'insa laal qaala'insa jireenya hamaatu jira. Qaala'insi jireenya baay'ee uummata keenya miidhaa jira. Namni baay'ee jireenya isaa jibbee jira. Hedduu jireenyi itti hadhaa'uu irraa namni osoo akkuma durii karaan suudii sunillee jiraatee galaana dhumatee namni hin jaalata. Kanaaf mee waan qabdaniin siyaasa bichaadhaan uummata keenya sammuu isaa doorsisuu osoo hin taane ka siyaasa haasa'ullee baay'ee qabnaa. Ka even akka ummataa qofatti miti akka jireenya keessan dhuunfaatitti isin seenee isin fakkaatee ka isin waliin jiraatu ka isin nyaatu ka iccitii keessan isin basaasu yoo isin keessaa eenyummaa isaa yeroodhaan eeggatee ol baafate taboruu laallatuu qofa. Taboruutiif akkamitti deemna jechuu qofa. Kaboruutiif akkamitti of eeggannoon jiraanna jechuu qofa. Oromoo keessattuu qeerroo ta'uu kiyyarraa dhaloota qubee ta'uu kiyyaa wal qabatee dhaloota qubeetiif ergaadhaaf. Warri kaleessa tokko ta'ee manaa bahee torba ta'ee gale waan wal dhoysanii miti kun waan hamaatii miti. Waan ormillee ittiin nu arrabsaa turedha. Hin beeytan warri tiktookii fayyadamtan yeroo meeqa ijoollee warra naftanyaa kanaan keessattuu miidiyaa irratti waayyoo buusuu yoo baatan nuuf jecha qabsaayanii waggaa meeqa ala turanii bu'aayyuu buusuu baatan nuuf jecha of kennanii maatii fi jiruuf jireenya isaanii dhiisanii deeman jennee harka irra qabaa turre. Diina biratti borullee harka irra qabna. Ofii garuu likki walitti himuun gaariidha yeroo tokko tokko. Ofii garuu dhugaa baasanii walitti himuun gaariidha. Jarateen nuti osoo gandummaa qabaanne osoo naannummaa qabaanne osoo ilaalcha dhiphoo akka keessanii qabaanne warra akka Kamaal Galchuufaa deeggarraa turre. Kaleessa garuu isin waliin dhaabannee isa fa'a abaaraa turre. Isin waliin dhaabannee warra mootummaa amma jiru kanallee abaaraa turre. Isin waliin dhaabannee aarsaa meeqa kafalaa turre. Har'a garuu yeroo isaa eeggatee waa martuu gadi baasanii yeroo walitti himanidha. Yeroo gadi baasanii walitti himanidha. Sirraatuun sirrata badu hin bada. Baddu baddi malee saree janni kan jedhan. Yoo sirraa'e hin sirraa'e yoo hin taane haa badu. Ka qara maali? Ka qara bilisummaa kan qabnu, ka qara nagaa kan qabnu, ka qara jijjiirama kan nuu fiddan maaltu nurraa bada? Maaltu nutti hir'ata? Dhugaa dubbadhaa ilmaan Oromoo. Yeroo ammaa kanatti yeroo namni alaabaa irratti wal mormuudha. Yeroo Wallagga keessatti waraanni Goondarii faannoon hidhatee dhufee haawwatii teenya mana irratti gubee dubartii gudeedee qabeenya isaanii loon isaanii midhaan isaanii buna isaanii oofatee deemutti yeroon kun yeroo ajandaa alaabaan kun keetii mitiidha. Yeroo Baale keessatti namni kumaatamaan beelahee rooba dhabee caamaan beelaan dararamaa jiru kana keessatti ajandaan alaabaa dhufuun kun ajandaa yeroo isaa eeggateedha. Ajandaa Oromoof barbaachisuudha. Ajandaa namni Oromoof yaadu qabatee Oromootiin gadi bahuudha yeroo ammaa tana keessatti. Yeroo Oromiyaa keessatti dhiigni dhangala'aa jiru. Yeroo jireenyi qaala'ee namni waan nyaatee dhugu dhabee Oromoon gabrummaa mootummaan itti fe'e biratti gabrummaan jireenyaa ummata keenya doorsisaa jirutti yeroo kana ajandaan alaabaa Oromoodhaaf ajandaa kennamuudha. Sanuu maqaa abaa'oo baadhatanii jecha. Maqaa adda bilisummaa Oromoo baadhatanii ummata miiliyoona tokko gammoojjii Baalee keessa kabeela'ee jiru har'a.
ummata kumaatama wallagga keessattuu naannoo Goojjamirraa karagaadhaan qabatamuu barbaaddu Oromoo tana characharuu barbaaddu gabayaatu bayaaf itti fakkaata. Ka qawwee hidhatee bosona jiru ilma Oromoo leenca Oromoo ka bosona keessaa baroodaa jirudha. Ka karaa nagahaatiin illee hidhamee dhiitamee achi gadi bahee waan danda'u hin godha jedhaa jirullee ilma Oromoo leenca Oromoo ka beekumsaan biyya hoogganaa jiru ummata isaa ceesisuuf deemaa jirudha. Kabajaa qabnaaf ija bitaaf mirgaati. Jidduu kanatti ka karatti haftu naggaadee aqwaamii hin qabne ka hojii hin qabne ka hinaaffaa bichaan lafa butuchituudha. Ka hinaaffaa bichaan ummata jeeqaa ooludha. Dubbiin guddattee farratti fe'an baay'ee haasa'e xiiqii keessa galee waan gootan waan nuu gootan yoo rabbiin sodaattan yoo lafee gootota Oromoo takaleessa isin biraa wareegamtee sodaattan yoo lafee jaarraa abbaa gadaatiif nadhii gammadaa sodaattan wallaahi lamuu waan akkanaa qabattanii nutti hin gad hin bayinaa. Yaa jara nama soo nu nyaachisina. Yaa jara nama nutti hin kolfisiisina. Yaa jara ka kolfaa nun godhina. Ka kolfaa nun godhina namni nutti kolfaa diinatu nutti kolfaa. Jennee turre jedha taayee danda'ama dhufe harreen hadha jechuudha. Nu jennee turre qoleessa iyyuu ibnee turre. Laal aktiivistoota Habashaa jala teettee Habashaa wali iskittaa sirbaa hortutu har'a laal nu ammoo nu wallaalaa nu gootee ilmaan Oromoo warra Oromummaa filati warri siidaa minilikaleessa deebisee ijaare nu jennee turre isinitti himnee turre nu dhaga'uu diddan maleedha. Ka kolfaa nun godhinaa. Gadhee fi sharsharran gandaa tagaraa ofiitiif jiraattu nutti hin kofalchiisina. Bututtuu beekumsa malee mootummaan ololaa fi qaxaratee of jala kaa'ee daabboo bitaa fi nutti ergu nutti hin kofalchiisina. Takka ani akka dhuunfaa kiyyaatitti akka Nasree Aanoleetitti masoo nagana geettu nu nyaatte dhee yaadeen beeku. Ibsi akkas fokkatu Oromotti takkaa gadi baa jedhee yaadeen beeku. Bar alaabaan adda bilisummaa Oromoo keetii miti nama naan jedhurra alaabaan adda bilisummaa Oromoo tajawaariitii miti nama naan jedhurra akka Abiyyi san nama xiyyiitiin dhaheen ajjeesu naa wayyaa. Kun jiraasi ajjeesa. Ka waan akkanaatiif ibsa akkanaa Oromoo baasu wallaahi billaahi jiraasi ajjeesa. Ka akka Abiyyi san xiyyiitiin mataa dhahee nama ajjeesu namaa wayyaa. Yoo duute homaan dhageettu yoo duute homaan agartu yoo duute sheemiin sin qabu yoo duute masoon sin nyaattu already duutee deemtee jirta. Kun